maqaan keenyudha. Maqaan koo Guddeen jedhama. Asuma magaalaa kanarraa dhufe. Magaalaa kanarra jiraatta maqaan keenyu jedhama. Maqaan koo Guddeen jedhama. Guddee. Eeshi Waaqayyo maal godhe waa'ee maalii dhugaa baata? Waaqayyo waa'ee daa'ima kanaa torbee irraa sifeen ture. Torbee irraa? Eeshi daa'imni kun maal ta'ee ture? Daa'imni kun bobaatti jalaa dhiitaa ture. Bobaa jalatti dhiitoo ture? Eeshi. Eeggannaa darbee daa'ima wayyaa jalaa bobaatti jalaa dhiitaa ture. Haati daa'ima sanii yoo jiraate kottu bahinaan jedhu. Ergaatu dubbatame karaa nama Waaqayyoo ergaa raajummaa sii dhufe? Eeshi. Kazaan daa'ima kan koo qabadheen gadi. Mana yaalaa geessiteetta daa'ima kana? Mana yaalaa geessee natti as dhufe yoo achi jalqaba mana yaalaan deeme. Mana yaalaatti siriinjii lama keessaa waraaban bobaashii jala. Dhiita kana? Harka ishee gadi deebisuu hin dandeessu? Hin dandeessu. Amma gogeera harki ishii nisuu ta'eera. Gaafuma si galatamu kaasee keessaa goge? Amma nagaa jira daa'imti kun? Nasaadha. Mee galata guddaa fidaa gooftaa kanaaf leencaati. Erga raajummaa namni daa'imti dhiita qabdu qabattee gobaa'ee gidduu jirtu kottu jedhee gaafa furree erga raajummaa dubbatamu qabattee as baata. Namni Waaqayyo ishee kadhate. Achi kaasee daa'imti nagaa. Nagaadha. Mee galata guddaa fidaa gooftaadhaaf. Waaqayyo salphina hin oolche. Otoo natti hubaadhe daa'imti kun harkaa darbeera. Galanni Waaqayyoo dafaa ta'u. Kanaaf galata guddaa fidaa gooftaa kanaaf. Dabalee dhamtaa Waaqayyo maal godhee waa'ee maalii dhugaa ba'uus as baate? Waaqayyo waan gurguddaa naan godhe waan gurguddaa keessaa naa godhe moo Waaqayyo waan gurguddaa namaa godhagaa waanuma gurguddaa Waaqayyo ishee godhe keessaa naa godhe keessaa waan lafa kanatti waan lama naa godhe isa lafa kanatti dhugaa ba'uun barbaada. Waan lafa kanatti ishee hojjetamee jira. Ishee maal inni? Haati dhukkubsattee ji'a sadii ciistee turtee. Haadha kee dhukkubsattee ji'a sadii ciise. Dhukkubsatu irratti halkan isii ciisicha hin argatu halkan ji'a sadii kana guutu halkan tokko irriba yoo dhaban akka ulfaatu illee ji'a sadii osoo irriba halkan tokko hin argatin bultee guyyaa gaafa wadda turee bishaan fidee lafa kana dhufee du'a baadhinaaf deemte naan jedhanii bishaan san galchee milikkita si wajjin taanaan jedhee bishaan san galchee irratti kadhachiise. Lafa kanatti ishee kadhatame haati kee mana jirti turte. Ji'a sadii irriba irra turte. Inni dhukkubsatte. Ishee. Bishaan asirratti kadhatamee fuutee galtee kenniteef. Gaafa qorqee nama lama wajjin baanee inni lafa kanatti kadhatanii fi gaafa sadirraa kaasee irrattee harkasan irriba hojjee sadi madatee osoo hin rafne bulee harkasan raftee bultee. Asiyyuu ergasii bishaan irratti kadhatamee iyyuu bishaan ishee dhugdeetu qorqee fidaa isiniin jedhame. Qorqee fidaa hin jedhanii harkasan ciistee bultee gaafa sanitti nagaa argattee jettee. Asitti kadhatamee fi irribatti nagaa argatte. Midhaan hin nyaatte nuti. Miilaan deemtee amma. Ofiisitti hojjetattee galti yeroo sanitti. Meeyyaa galata guyyaa gooftaa kanaaf. Isa baatamuurraa nama deemsisu Waaqayyo irraa kaasee galte. Isheen lammaffaan hoo? Lammataan guyyuma sanarraa kaasee aartee seetan waan gootu wallaallaan daa'ima kanatti dhukkuba san darbatte. Seetan aartee waan gootu wallaallaan? Akkuma isii sanitti dhukkubichisiidha waluma fakkaata mana yaalaa hin geessine wanti dubbatamu nan kadhachiisa waldaan hin geessine hin qabu. Daa'ima kana? Ishii? Iluma hin geessa iluma kadhatuu fi ilumatti hawaasa malee wanti sanaa siqee hin jiru. Itti baay'ate? Mana yaalaa yoo hin geesse dhukkubichisi daa'ima kana hin mul'atu. Nasaadha siin jedhu. Nasaadha naan jedhu. Ishii maalti ture? Bakka shirooppii kennuufi akalaatiin isaa hundumtuu diilillaadha saniin booda galteessa sammuun isaa kun gadi seene ture. As keessa galseene? Namni yoo siyyoonni namni gaafatu dhufe sammuu sana argee jire baqqaan nanaasisaa sammuu maal akkana ta'e naan jedhu. Akkuma jabeessee isatu naa kenne akka barbaade godhu jedhee haciisu malee daa'imni hin ba'u hin jedhanii. Hin ciibsu maqaa Yesuusiin akkana fidaan mana oon ciibse akka inni ba'u nan beeka hin ciibsu abduma isaa godhadhe baay'ee gale. Waaqatti amantee baatee galte. Abaneetuma baay'ee gale. Doktoroonni achiisan. Nama fudhatee shirooppuma wayii kennee fi gallakkisee saniin booda hin galee humtuu innuma xabaasa malee humtuu si fudhate. Oomaa cifaccalutti baay'ate. Humtuu ittuma ta'u babaase. Saniin booda baqqaalee kan ijibbaatuma godha jedhee baqqaalee. Namni gaafa sanii ji'a sadii osoo hin ciisne harka isaatirraa fayyini ta'e har'as waa'ee daa'ima har'as qaanii ol jedheen baay'ee. Daa'ima kana qabattee dhufte gara lafa kanaa? Warri gaafachuudhaan mana jitanii maal daa'ima kana bakkuma tokko hin geessu dubbeen kooperaasiyoon jiran an jedheen deemu dheeruma didee nama tokkotti hin dubbanne abbaan isin ejjeeta haati tiyyaallee na bira jirtan gaafi dhufte na bira jetti didee tan baay'ee deemu. Lafa kana dhufee asitti naa kana sagalee dhumaa baay'ee gale sagalee dhuma lallabame akkuma lallabame waa'ee koo dubbatani. Saniin booda nan gale galgala deebi'ee fidee asitti harka keessan irra gootanii naa kadhattanii guyyaa
sadii bakka gamtee bulluqa isaa nugoo inni maqaa juus illee nugu gamtee jirti bakka xumura mangannoo saniin booda galee daa'imni hoomminaan waan dhangala'aa kan hin dhugne asitti kadhatame waan dhangala'aa kan hin dhugne midhaan naa nyaate gal saniin booda daa'imni kun nagaa ta'ee aduu qorkee saniin booda daa'imni kun nagaa ta'e sammuu koollee anjoonjee bakkatti deebe isaa jecha lafa hin naqe hin qabu warri akka kootti jaanjooftanii lafa naqxan isa jaanjawummaarra nama taasu waaqayyoof galata guddaa fidame guyyaa masitti kadhatamu kaasee daa'imti bishaan hin dhumne juusii hin dhumne midhaan afaaniin hin qabne galee nyaata amma ergasii nagaadha mee galata qabnu gooftaa kanaaf bakka warra galataa taatanii dhuga ba'umsi getteessiif hafuufu nagaan naqii eeshi waan dhugaaba waa dhumatooti eeshi gaggabaabsi bara 2016 jalqabee amma ji'a tokkorraa jalqabee amma ji'a torbaffaatti amma ji'a ja'affaatti hirriba nakkan hirriba harkaan dhufee na doorsisa nama fakkaatan akkamitti gadi jallatan yaaddoo man jalqaba harkaan dhufee naan lolan harkaa baatan aan jedha adamma tajaajiltuu taatan aan jedha takkan bootiyyu maqaa yesuus natti waaminaan jedha ani suma yaadda bakka latti yookaan organik kana booda gaaftaanitti asii jaaffaa keessa konferensii ture lafa kana konferensii ture namni waaqayyoo natti dubbate sagalee tokko natti dubbadhan natti dubbatanii diinota kee kana booda akka goommanaatti kukkutee gate kana booda hin agartu akka raafuu murmuramuutti ciccitee jedhan akka raafuutti kukkutee gate raafuu murmurame walitti deebi'ee baala hin taanaan jedha hin ta'onnaanin diinonni keessa akkas ta'anii jiru kana booda hin akka raafuu ciramee haa ta'u diinni kee guyyaa kanaa kaasu sana booddee nagaan rafee bulee agarraa itti kilojjaa mee galata guddaa fidaa gooftaadhaaf sanagaa shiilaatee galanni isaa kan isaatii baga hiikamtee nagaan dhaqee eebbifame. Roomi jedhamtaa magaalaa Tashoomarraa dhuftee waaqayyo maal godhee waa'ee maalii dhugaa baata? Deematan ture qoricha fayyataa sadiinaaf kennanii raajillee nan ka'e raajis na kaasanii fayyuu hin dandeenye. Fayyuu mana yaalaa eksiree dhattee eksiree si kaasaniiru? Eeshi fayyuu hin dandeenye. Fayyuu hin dandeenye nan galee galgalas ganamas nama. Akkam si godhatu duratti beekun? Garaa keessa na nyaata na gubaa na bobaa garaa keessa na kaata lubbuu qaba danda'ee midhaan hin nyaadhu danda'ee bishaan hin dhuguu. Baay'ee tokko rakkachaa ture. Rakkina kana namatti himtu? Rakkina kana namatti himuu ittiin deematan ture. Maarree qoricha kana nan nyaadha humaana hangoone haraa natti baase. Kan caalu baay'ee. Kan caalu baay'ee natti ta'e. Ishii waaqayyo akkamitti si hiike? Waaqayyo amma ka'eetan dhufee. Gara lafa kanaa dhuftee? Gara lafa kanaa nan dhufee moocaan deemaa jira. Maal waaqayyo mana yaalaatis dhaqee manni yaalaatis na dadhabee waa'ee kootiif dubbadhu. Namatti ni manne rakkina kooyi rakkina dhoksaatan himamaa jira yaa waaqayyo waa'ee kootiif dubbadhu jechaatan dhufe. Gara lafa kanaa akkas jechaa dhufte? Gara lafa kanaatan jechaa dhufe. Nan dhufee nan taa'ee waaqayyo raajii keessan ta'ee ergaa naaf dabarsee. Ergaan darbe sun maal jedha ture? Ergaan naaf darbe jira raamoo garaa keessa si gangalataa qoricha minaa wajjin nyaata. Garaa kee keessa akkam ta'a ture? Garaa koo keessa hin kaata. Hin kaata. Na ciniina. Na bobaa. Lubbuu qaba. Lubbuu qaba. Inni deema isitti beekama. Inni deema gisee deemu bakka akka daa'imaa kanatti birbirne jedha. Keessa. Keessa kaata as kaata achi kaata. Garaa kee keessa. Garaa koo keessa na kaata. Midhaan nyaadhu daqiiqatti ganna deebisiisa. Daqiiqumatan mana shintibeetii amma na naqaa. Boonan deemu na miidha. Hamba'u kun daaraa adii fakkaata. Mar'imaan koo buqqurxee firuu kan fakkaatu kana daaraa adiitu ba'a. Fincaan koo wajjiniini. Maarree bishaan dhugu. Gara lafa kanaatti gaafa dhuftee ishee kanatamu kaasee ergasii kaasee. Ergaan dubbatame maal jedhame? Ergaan raamoon kun du'ee ba'a kottaa'ee ba'a aduu guyyaa 3. Aduu inni du'ee ba'e kootu dhugaa ba'inaan jedhan. Dhugaan koo kanuma. Raammoon sun hin ba'e. Du'eetuma ba'e kottaa'eetuma ba'e. Iyyaa galata fidaa gooftaa kana. Eessaan ba'e? Fincaanuma midhaanii wajjin hin ba'e du'ee kottaa'e. Mee galata fidaa gooftaa kana fayyaa.
midhaan yoo nyaattu maal ta'a? Bishaan yoo dhugdu akkam? Bishaani suman dhugaa humtuun jiru, midhaani suman nyaadhaa humtuun jiru. Nagaa. Nagaa. Isa nagaa namaa laatuuf dabalaa ililchaa gooftaan